Talelian egaa karakteriin isee baay'ee cimaadha. Duraaniin akka nama nagahaatiin nama waan beekneetitti introduced taate. Achiin booda immoo karakteriin isee gara nama badaa nama haala biyya kana sirriitti beekee garuu gara badaatiin itti fayyadamee wayititti dabarte. Ani karakterii kana taphachuudhaaf yookaan diraamaa jechuun ani dalageen beeku kanaan dura just ijoolleedhuma wajjin yeroo asuma keessatti practice yoo goonu sanarratti feedback ijoolleen naa kennitu irratti movie ilaalee yeroo gadditullee akkatti ijoolleen yookaan movie gara biraa irratti illee ilaalee like haala jarriitti gootutti akkasitti jaaleetuma akka karakterii sana sirriitti taphachuu. Moving kun seenaa dhugaa irratti hundaa'ee hojjetame. Akkuma arginu immoo hawaasa keenya keessatti illee ni jira waan akkasii. Ijoolleen tokko biyyarraa fidanii asitee gadhuftee booddee gatteeti maybe hiriyaashii ka duraanii argatti yookaan immoo hiriyooma isaatillee irraa fudhachuu danda'a. So kun waanuma jirudha ka hojjetame. Moving kun namoota biyya deemaniiti jaartii fidaniif atiin dhaamsa yookaan ergaa gaarii qaba jedheeti yaada. Bakka san paartii san dubartii akka dhufnu advaayisii godhaan jiru baraa ta'u malee muuviitii waan achirra baranna jecha waan badummaa san mul'isaara waan baraa dalagee nuus san irratti barachuu dandeenya waan nama miidhuu tokko so waan san godhaa osoo hin taane san irra baradhaa jedhaa. First of all, ka jalqabaa dalaguudhaaf baay'ee itti rakkannee jirra. Uummata recruit gochuudhaaf especially gara shamarranitti baay'ee rakkanne nama drama kana hin dalagnaa akka jedhu sun hin jira garuu like fedhiisuma qabaatanii sodaa haa ta'uu maal haa ta'uu hin barree garuu like itti hirmaachuudhaaf muratanii nu biratti hin dhufne jechuudha. Ka gaafanne hedduudha. Anu akkuma carraatti taliilee taphadhee mana originally nama hedduu bakka sana galchuuf yaallee turre. Ani dhaamsii an qabu maalinni like gara fuulduraatii fi afaan keenya badhaa nama hedduu qabna babbareedan ana caala ijoollee hedduu jiranii hin sodaatin uummata akka wanna sana keessatti sodaalee yoo ta'e muratanii dhuma kun aadaa keenya babal'isaa afaan keenya babal'isaa jettanii itti hirmaachuu qabdaniin jedha. Amma immoo nama hedduu barbaanna ammallee gara fuulduraaf piroojeektii hedduu dhufaa jira. So sanarratti illee duraan hafina hin beekna like ijoollee hedduu jira kan muuxannoo isaa ka qabanii. Movie irratti ta'uu arguu haadha baannu malee drama irratti arguu haadha baannu malee ijoollee hedduu jira garuu like maatiin illee yoo taate hawaasni illee like akka ijoollee sana push godhuun dhaama. Paartii kana taphachuu fi movie adda addaa ilaalaa ture. Ka Oromoofaaf ta'ee movie ka English movies illee ta'ee san ilaalaa karakterii kana akka sirriitti movie kana irratti taphachuu danda'u sanatu na gargaara jechuu danda'a. Ergaa ani qabu hawaasni keenya namootni dandeettii qabanii dandeettii isaanii qabatanii akka hin teenye maaliif aartiin Oromoo gara movie kana baay'een hojjetamne baay'ees hojjetamaa jiru akka afaan keenya guddina isaa movie keenyas baay'een hojjetamne. Kanaafuu namoonni dandeettii qaban kanarratti yoo irratti hojjetanii gaariidha. Nutis yeroo egaa walitti dhufne booddee inaaffaa qabnaa ture movie kana hojjechuudhaaf. Maaliif afaan keenya guddaadha garuu movie hojjetamu xiqqaadha. Afaan Amaaraatiin yookaan immoo
afaan Amaaraatiin kan hojjetamu yoo ilaalle muuvii baay'ee jira keenya garuu hin jiru. Namoota muraasaatu muuvii kana hojjechaa jira irratti hidhamaa kan jiranis namuma xiqqoodha. Isaanis jireenya isaanis jireenya gaariillee hin qabani. Maaliif namni keenya koopiraayitii bita ergaa kan hin dhaamsu hawaasa keenyaaf more koopiraayitii because artistiin akka hojjetee sanitti hin argatu akka maqaa isaatii jiraachaa hin jiru. Yoo ilaalte amma abbaa kiyya fakkeenya si kenna akka maqaa isaatii fi akka jireenyi isaa tokko miti. Namni tokko akka sooressatti isa ilaala akka ati Hollywood wajjin compare godhanii fakkaata. So namni keenya artistii keenya haa kabajnu. Ka kabajnuus originaala CD originaala DVD originaala bitaati artistoota keenya cinaa dhaabbachuu qabnaan jedha.